ናችሁ? ዛሬ አዲስ መረጃ አለን። እሱም ወደ ዱባይ ዛሬ የሚመጡ ልጆች እንዳሉ ነው የተመለሱት። እንደምታዩት ወንዶችም ሴቶችም እንዳሉ ነው የተመለሱት ማለት ነው። በጣም የሚያሳዝነው ይሄ ለጓደኛዬ ትኬት ቆርጬ ነበረ። ያው እሷም ፓስፖርትና ትኬት ቪዛ ይቀበላሉ። ከዛም በቃ የኤክስ እየሰረዙ ተመለሱ ግቡ ወደ ቤታችሁ እያሉ ነው የመለሷቸው። በቃ በአጠቃላይ ዛሬ ለዱባይ አንድ ሰው ያለፈ የለም እና ህብረተሰቡ ኢራሙ ዱበርቲንሌ ዱፉ እንደንደሱ ወረኝተኒ ፊ ይጋ አካውዲ ገላስቲ አራስኒፍ ደምሱ አፋን ኦኬ ሴራና አርኬ ፈዳ ቪዲዮ ከነ ሼር ላይኮቹ እንደገና ሰንጀላ ይጋ ነሙ ተባይ ቢራ አካገው ፊ ይጋ ጆሌ ባይን ቢሮማ ከነት ዲቢአት ጅሩ ጎል አብሪሳኒ ጨጨፈኒ kuma dhibba afurii fi shantama kuma dhibba ja'a hanga kuma dhibba ja'aatti ture dallaalaan kaffalchiise kan dhufanii booruma Itoophiyaa ta'an deebisaniitu jira jechuudha. Ijoolleen yeroo ammaa kanatti bu'aa kan jiranidha. Ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanala BBS galchatti argamtan jirtu bakka jirtan kana kan hordofsanii fa'aa waa'eetu jecha. Egaa dhugaan jechuu fi gaafiin sinna gaafattanii warri dhiiraa guutumaan guutuutti akkan dhufne roobamanii jira. Namni tokkichi darbaa hin jiru. Dubartoonni immoo warreen aydii qaban galanii deebi'an hin dabarsu. Warroota immoo ganaa addisii dhufan immoo ganaa barumsa maabaraawii baratanii waraqata maabaraawii san yoo qabaatan alatti hin darbanii jechuudha. Ijoolleen dhugaa dubbachuuf hiriyaan xiyya engaduma dhiyoo kana isheen nama hojjetee nama afaan beekudha. Akkuma bashannanaan namni asitti uffachuudhaaf ka'ee boolee geessee hin deebisanii jechuudha. Meeshaas shitillee akkuma jirutti hin dhabde jalaa badee bakka namoonni baay'een dhugaa dubbachuuf akkanatti bu'aa jiru. Of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Maabaraawii hin baranne taanaan waraqata maabaraawii hin qabnu taanaan dubartoonni illee warra afaan beekan ta'e warra afaan hin beekne ta'e hin darbanii waraqata san yoo qabaatan malee isiniin jedha. Guutumaan guututti warri dhiiraa dhaabbate waraqata qabaatanii qabaachuu baatanii dabarsaa hin jiran. Maaliidha sababni yeroo tokkotti Dubaayitti nama 400 yeroo tokkichatti seenanii jechuudha. Kanaaf bakka wal keessa cabarbaramee waraqanni koppii fi forjinii fi originaalli adda ba'uu amma wallaalamutti jedhan dhugaa dubbachuuf. Kanaaf mootummaan Dubaay jiru achumatti narraa dhoowwaa hanga waan hundi as takkaakalamutti jedhe mootummaa Itoophiyaatti beeksisaa dabarse. Kanaaf mootummaan Itoophiyaa immoo akka namni tokko hin dabarre. Beektanii yeroo ammaa kanatti waan shawwadaan baay'atee jira waan ta'eef waan shawwadaan isin jedhu viizaa feekii waa hunda forjilii feekii hojjetanii ijoolleetti kennuu waasgan inni hojjetu ijoolleen tasaqaayyaamaa jirti jechuudha. Kanaaf kan dhoowwame ammaaf hanga ji'a tokkoffaa isaaniitti wanti amma waan as takakkalamutti biyyoonni biraa Kuwait Qatar waan akkana kun banaadha. Ammastillee yoo Dubaay eenyuchus hin barbaanne achi deemuu danda'u jechuudha. Ijoollee baay'een amma Kuwaititti deebi'anii jiru jechuudha. Warreen dheengadda booleedhaa deebi'an dhugaa dubbachuuf foormii Kuwaitii guutanii jechuudha. Kanaaf sababbiin namoota baay'inaan Dubaay seenanii argitan yoo ta'e namoonni guyyaa guyyaadhaan dhugaa dubbachuuf kan dhufan hojii dhabanii asitti kan bu'an kan bakka baay'ee tokko haala rakkisaa keessa kan turanidha. Kanaaf kan dhoowwame isiniin jedha. Garuu immoo boodatti as takaakalamu isaa dhimma as takaakalamaa waan hundumaafuu amma yeroo ammaa kanatti warroota biyya kanaa eenyuu qabu waraqata qabu kanarraan dhumne isaa yoo ta'e dhufuu danda'u deebi'uu danda'u isa kanaan ala maabaraaf yoo baratte isaayyuu feekidha. Beektanii yeroo ammaa kanatti feekidha. Oriijinaalli isaa kan mootummaa eenyurraa dhufeen qofa namoonni asii kutanii erganis achitti foorjii ta'a. Mootummaan kallattii lama akka kun biiroon asitti babal'atee haala tikkeetti haala hundumaa eenyu dhiyeessuu hin taane haala takka haala mootummaan beekuu qofa. Kanaaf yoo feekkannoo godhaa waan akkana kanatti siniin jedha obboloota kooyi.
egaa yeroo ammaa kanatti waan akkanaatu jira Dubai keessa girgirriin baay'eetu jira ijoollee baay'een bu'aatii jirti ijoollee baay'een rakkina guddaa keessa jiru waan ta'eef kanaaf waan akkanaa kanarratti of eeggannoo godhaa isiniin jedha egaa deebiin keessan nagaa fattan kanaadha dubartoonni warroonni waraqatamaa biraawii yookiin immoo kan hin baranne hin dhufanii waraqata san oriijinaala ta'uu qaban beeksanii akka duraa san bittaadhaan deemaa jiru waan ta'eef inni asitti yoo ilaalamu hojii ta'e kanaaf oriijinaala isaa oriijinaalli bakka biiroo gurguddaan hin jira bakka itti baratanii isaayyuu gaafattee simbiloo achitti bakkuma namoonni akka eenyusitti barsiisanii feekii godhanii osoo hin taane bakka mootummaa biiroo gaafattanii achitti barattanii oriijinaala bittaadhaan hin ta'u akka duraa san bittaadhaan deemaa turan ijoollee baay'ee ni beektu bittaadhaan illee hin ta'u kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhu birrii ofii cafacafuurra qarshii asitti cafacafanii asiin dhufassan biyya keessatti ittiin hojjechuu kuma 4,600 hanga 600tti dhufachuu isaa yommuu as'oanii hojiin hin jiru ganaa immoo aayidii hojjisiifachuutu jira kanarraa birrii sanii gadi teechee hojjechuu wajji asitti dhuftee saqaaqa asiqiqii asitti dhuftee baqaa ijoollee akkuma argaa jirtan halkan guyyaa warroota bo'antu jira kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa isiniin jedha obboloota koo waan akkanaa kana gaaffii ijoollee baay'ee na gaafatanidha dubartiidha moo dhiirris dhufuu hin danda'u hin dhufamu kan jedhu baay'eetu jira jechuudha koomenti keessanii viidiyoo kanaan galumaaf dhaggeeffadhaa isiniif galee yaada seerris immoo ba'ee jira waan tiktook irraa miidiyaa garaagaraatiin illee osoo hin taane mootummaan akkasumas immoo baasaniitii jira jechuudha seerri mootummaan amma baasedha jechuudha kanaafiyyuu ilaaluu dandeessu eenyu Dubai jechuudha miidiyaa irra dhaggeeffachuu dandeessu miidiyaa zimbiloo namoonni gabaasan iddoo hin taane miidiyaa gurguddaa miidiyaa araboota dhaggeeffattanii haala ittiin cufamee haala ittiin namoonni maaliif hin dabarre jedhu dhugaa dubbachuuf asuma boolee keessa namni bakka taa'u dhabees oolsiniin jedhu dhugaa sanitti fakkaatu bakka taa'u as dabarsanii kanaafiyyuu asii achi deebi'uun rakkisaa akkaataa tikkeetti kutaniif abasaa kanaaf achi asin dabarsinaa jedhanii kan oowwanii jechuudha warri dhiiraa odoo argatanii dhugaa dubbachuuf biiroo booleen iddoon maarafa hin mul'atu yoo guyyaa tokkotti nama 100 jechuudha qallaaleetti ilaala kanaafiyyuu kan cufame kanaaf isin jedhatu baay'ee እንግዲህ ቦለቲ ስራት jedheetiin yaada warreen yaadoo keessa jirtanis hanga bara raasaanii kanatti waa hunda sirreessu waa hunda akkasumas immoo warreen as jiraataniit illee viizaan isaanii yookaan immoo ayidiin isaanii irraa dhumatee ammata sirreeffadhaa walitti qabeetan as keessaa baasa jedheetii jira jechuudha namoota mootummaa amma qabaan sirriitti jira Dubai keessa walumaa galatti qulqulleessuun qabu warroota waraqatan qabanii fi warroota waraqatan qabne hunduma isaanii sakatta'uun qaba jedhee mootummaan akkasumas poolisoonni dubbatanii jiru jechuudha dhageessanoo ta'e kanaafiyyuu ijoolleen ayidiirreen astakaakalachuu warreen hin qabne immoo sirreeffachuu innaa kanatu jira siniin jedhaa egaa waan akkasiiti gaafin keessatti deebi'eetiin yaada warreen gaafii na gaafattanii mallee gaafii biraa yoo qabaattan gaafachuu dandeessu siniin jedhaa turtii gaarii qabaadhaa